Ijoollee yeroo rafan kurruufanii hirribni isaanii jeeqamu kan jedhu laallarra. Yeroo rafan kurruufuun kan ka'e qilleensa fudhachuuf kanneen rakkatan. Kurruufuuf qilleensa fudhachuuf rakkachuun tokko miti garaagara. Namoonni hedduun hin kurruufu garuu qilleensa fudhachuuf rakkatan nagaama qilleensa fudhatanii baasu. Haa ta'u malee ijoolleen tokko tokko kurruufuu qofa osoo hin ta'in qilleensa fudhachuu dadhabuudhaan osoo argananii gidduutti dhaabaniiti baay'ee affanamanii baay'ee ukkaamamanii rakkatu. Isaan kana kan nuti ilaallu. Kun garaagarummaa qaba. Snooringiin kurruufuudha. Obstructive sleep apneyaan immoo kurruufuun isaa baay'atee baay'ee affanamanii yookaan ukkaamamanii qilleensa fudhatanii baasuu dadhabu. Kanneen kurruufan rakkoo qabu. Inni guddaan garuu kan nuti ilaaluu qabnu qilleensa fudhachuu baasuu irratti rakkoo irratti uumameera moo hin uumamne kan jedhudha. Har'a kan ilaallu egaa warra kurruufan osoo hin ta'in kurruufuu keessa darbanii warra qilleensa fudhatanii baasuu dadhaban kan jedhudha. Dhibeen kun egaa jechuunis kurruufuun baay'atee qilleensa fudhachuu baasuu dadhabuun daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 hanga waggaa 8 gidduu jiran irratti hedduminaan mul'ata. Umurii waggaa 2 hanga waggaa 8 yeroo kanatti daa'imman dhibba keessaa 2 hanga 5 kan ta'an wanta kanaan rakkatu jedhamee tilmaamama. Kunis sababa mataasaa qaba. Umuriin kun kan inni itti filatameef yookaan kan inni itti baay'atuuf sababa mataasaa qaba. Sababni isaas umuriin kun waggaa 2 hanga 8 umurii qaama namaa keessaa qabiyyee ujummoo qilleensaa kan gara olii kan ta'e toonsilii fi adinooyidiin ariitiidhaan itti guddatanidha. Toonsilii fi adinooyidiin ariitiidhaan guddachuun ujummoon qilleensaa immoo akka isaanii ariitiidhaan guddachuu dhabuun yeroo kana wal caaluudhaan ujummoo qilleensaa cufuudhaan akka isaan kurruufanii fi qilleensa fudhatanii baasuu dadhaban taasisa. Kun egaa sababa ariitii guddinaa toonsilii fi adinooyidii agarsiisan irraa kan ka'edha jechuudha. Umuriin kun kan baay'atu. Eenyufaati immoo carraa dhibee kanaan rakkachuu yookaan dhibee kana godhachuu saaxilamoodha kan jedhu immoo ilaalle dhibeen kun nama kamirrattuu mul'achuu danda'a. Haa ta'u malee daa'imman tokko uumamaan toonsilii fi adinooyidii gurguddaa qaban. Akkasumas abbaa faati dhibee kana kan qaban yoo ta'e ijoollummaa isaaniitti abbaa faati dhibee kana kan qaban yoo ta'e daa'imnis carraa kana godhachuu qaba. Daa'imni allarjii funyaanii kan qabu yoo ta'e, saayinasii kan qabu yoo ta'e, daa'imman yeroon isaanii hin gahin dhalatan, piriitarmii kanneen ta'an, akkasumas akkuma viidiyoo ilaalaa jirtan kana daa'imman uumamaan fuulli isaanii xiqqoo sirrii hin taane, fuulli funyaan isaanii uumamaan rakkoo kan qabu. Amma daawun sindireemii kan qaban kun funyaan isaanii filaattiidha. Qaawwi funyaan isaanii xiqqoodha. Akkasumas daa'imman baay'ee furdoo ta'an, obees ta'an dhibee kanaan qabamuun isaanii ol ka'aadha. Furdinni qaamaa. Amma daa'imni kun daa'ima dhibee daawun sindireemii qabudha. Akkuma agartan kana funyaansa filaattiidha almost. Qaawwi funyaanii baay'ee dhiphoodha jechuudha. Daa'imman akkasii baay'ee kurruufuu keessa darban immoo qilleensa fudhachuu rakkachuudhaan hirriba keessaa hedduu jeeqamu. Haa ta'u malee namni kamuu garuu dhibee kana godhachuu danda'a nama guddaa dabalatee. Daa'imman dhibee kana qaban mallattoo akkamii agarsiisu? Daa'imman dhibee kana qaban mallattoo kan guyyaaf kan halkanii inni bakka lamatti qoodnu. Halkan yeroo rafanii hin kurruufu. Kurruufu qofa osoo hin ta'in gidduu gidduutti hafuura fudhachuu dhabu. Akkasumas hirriba tasgabbii hin qabne rafu. Asiif achi gaggalagalu hin jeeqamu. Kana malees immoo afaaniin argan. Qilleensa afaaniin kan isaan fudhatanii baasan akka sakaaniif funyaaniin miti. Bakka rafanitti fa'aa fincaa'uu danda'u. Fincaan isaan amallate jechuudha. Akkasumas yeroo rafan haala sirrii hin taane rafu yookaan gargalagalanii rafu yookaan miila isaanii gara tokkootti yookaan mataa isaanii gadi asii achi jallatanii rafu jechuudha. Akkasumas
abjuu nama sodaachisaa adda addaa argu baay'ee jeeqamu halkan yeroo rafan. Guyyaa immoo guyyaa yeroo mana barnootaa solan yeroo bakkee oolan halkan hirriba nagaa waan hin rafneef jeeqamaa bulan waan ta'eef guyyaa ni dadhabu, mataa dhukkubbii qabu, hin mukaa'u, rafuufaa barbaadu. Akkasumas rakkoo amalaa qabu dafanii aaru. Waa tokko hordofaan turan waa xiyyeeffachuu irratti rakkoo qabu. Xiyyeeffannaa kennuu irratti waa tokko. Akkasumas miira ammaa jiramu takkan kolfuu takkan gammaduu takkan aaru mata dhukkubbii qabaachuu fedhii nyaataa dhabuu afaaniin arganuu isaan kun jiru. Kun egaa zeendi barnoota irratti miidhaa cimaa fida. Daa'imni isaanii dhibee kanaan rakkata taanaan maatiin maal gochuu qabu? Manumatti ofii isaanii tokko yeroo isaan rafan cinaachaan akka rafan taasisu. Daa'imman tokko tokko yeroo cinaachaan rafan xiqqoo itti fura. Akkasumas ulfaatina qaamaa akka hir'isan taasisu. Obesiitii yoo qabaatan ulfaatinni qaama isaanii baay'ee ol ka'aa taanaan akka isaan sochii qaamaa taasisanii ulfaatina qaamaa hir'isan taasisu. Garbiroon bishaan gahaa akka dhugan taasisu. Bishaan sirriitti dhuguu kana kaayisuudhaan hanga ta'e fooyyessu. Achitti yeroo daa'imni guddataa deemu hanga ta'e dhiisaa deemu. Daa'imman dhibee kana qaban wantoota armaan gadii qabaannaan garuu ogeessa fayyaa daa'immanii mariisisuu qofa osoo hin ta'in furmaata barbaaduun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ukkaamamuun qilleensa fudhachuuf yeroo hedduu kan rakkatan yoo ta'e daa'imman tokko tokko amma yeroo utaalloo qaban qofa kan akkas ta'an jiru. Yeroo qufaan qabu qofa yeroo kan nagaa ta'anii inni kun rakkoo hin qabu. Qufaan sun dhiisnaa utaalloon dhiisnaa hin dhiisa. Haa ta'u malee daa'imni callisee majjee guutuu halkan qilleensa fudhachuuf rakkatee kan akkas ta'aa bulu taanaan ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Guyyaa kan karaa afaanii qilleensa fudhataa oolu taanaan akkasumas umuriin daa'imaa waggaa 6 booda wanti kun dhiisaan deemu taanaan akkasumas ciisee siree irratti fincaa'aa taanaan sababa kana yeroo qilleensa fudhatu rakkachuu irraan kan ka'e halkan ciisee fincaa'aa taanaan waggaa 6 booda ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Akkasumas ganama dadhabbii guddaa qabaachuun hirribaa ka'uu diduu fi yeroo kaan immoo dadhabbii kan qaban yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuu. Mana barumsaa fi jireenya guyyaa guyyaatti kan isaan jeequ hirriba kan baay'isan yoo ta'e mana barnootaa keessatti kan rafan yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuu. Akkasumas rakkoo amalaatti fidee yoo ta'e behavioral probleemitti fidee yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Daa'imman dhibee kana qaban yaalamanii dhibee kanarraa furmaata argatan taanaan sababa yeroo rafan darbee ukkaamamaniif yookaan qilleensa fudhachuu rakkataniif qaamni isaanii oksijiinii gahaa dhabuu fi hirriba ciccitaa ta'e rafuurraan kan ka'e dhibee fayyaa adda addaa isaanitti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoo amalaa sirrii hin taane fida, behavioral probleemitti fida, akkasumas barnoota irratti rakkoo itti fida. Dabalataan immoo dhibee onnee fi dhibee ujummoo dhiigaa, koolpalmunaaree, kaardiyovaaskuulaar probleem dhibee adda addaatti fida. Akkasumas xiinxala yaadaa gahaa ta'e dhabuu fi saaxilamuu, barnootaan boodatti hafuu, halkan rafiin bulanii guyyaa astamaarii yookaan barsiisaan hordofan waan ta'eef kilaasii keessatti rafu waan ta'eef rakkoo learning difficulty godhatu jechuudha. Barnoota irratti rakkoo itti fida. Akkasumas baay'ee jeeqamuu dafanii aaranii akkasumas rakkoo amalaa kan qaban ta'uu daa'imman akkasii. Kanaaf yaalsisuun baay'ee barbaachisaadha. Yaalli isaa immoo akkuma amma isin jedhe manatti akka kan normaan olii gochuudha. Sanaan ala garuu yoo fakkeenyaaf wanti kun dhibee alerjii funyaanii yookaan saayinasii irraa ka'e ta'e saayinasii sanaaf qoricha kennuu yoo toonsiliitti gurguddaa ta'e isa muruu yoo adunayuriitti gurguddaa ta'e isa muruu barbaachisa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sheer laayik gochuun dagatinaa turtii gaarii.